uffatni kun uffata dubartii muslimaatii miti. Uffatni kun uffata dubartii abaaramteeti akkasuma dubartii ibidda seentuuti. Jedha Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaa dubartii muslimaa ta ibiddi qaama kiyyan tuqin jette wallahi qaamni kee dadhabaadha ibidda hin danda'u. Rabbii jedhi uffata kanarraa fagaadhu. Wallahi ibidda sababaa sitti ta'a irraa fagaadhu. Uffanni kun duniyaa kanatti illee jibbaa namaa, xiqqeenya namaa, tuffii namaa, qaama kee raasatti gurguruu, raasatti mul'isuu sitti fida. Akiratti ammoo qabriitti ammoo cinqaan taane sitti fiduu danda'a jechuudha. Rabbiin irraa si haa qabu, Rabbiin irraa si haa baraaru. Uffata kana qaama keetii hin godhatin. Tokkoffaa faashinii uffata dhufe keessaa maalidhaa? Jelaan surree mul'isaa, gubbaan ammoo shaashiidhaan of haguuguudha. Kun uffata muslimaatii miti. Dubartii muslimaa bakkaan bu'u. Dubartii islaamummaa keessaa achi bahaa jirtutu waan akkanaa dalagaa. Dubartiin muslimaa uffanni isii kanaa miti. Guutuu haguugatuudha. Akkasuma gurdii gabaabaa godhachuu. Surree yoo godhatan mul'isuu osoo hin taane hanga jelaa gadi cufanii surreen osoo hin mul'anne haala saniin godhachuudha. Uffata dhiiraa godhachuuni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dubartiin uffata dhiiraa godhattu la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mutashabbihiina minan nisaa'i birrijaal dubartii dhiiratti fakkaattu abaaranii jiran abaaramtuudha. Akkasuma dubartii qaama garii haguugdee qaama garii mul'istu dubartiin akkasiillee abaaramtuudha jedhani. Jannata seenuu miti hafuura jannata ayyuu hin argattu jedhani. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam irraa fagaadhu. Hiriyaan kee akka irraa fagaatu taasisi. Waan kanarraa fagaadhaa wal fageessaa ibiddarraa wal qabaa wal bitaa Rabbi ibiddarraa nu haa bitu. Dubartoota keenya uffata qaama isaanii haguugee bareeduma isaanii tolchu Rabbi itti nuuf haa godhu. Amiin amiin. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuh.